gubaa maanis dhugaana gubee amma biyyaan gala biyyattan gubaas. Isii kam isiin dubbataa jirtu immoo? Ilaa yaa shamarran keenya qaalii. Isin gubatiin jechuudha amma kanaan booda ittiin ergi kan qara ergiteef boolla qoti galliifi. Boolla qoti dhuga rabbi nasiin jedhedha. Dibaateen kun akkuma itti dubbannu dhabne. Hayi. Maal Zeenabattiin kun immoo dhiyeenyatti gubuuf deemti garuu. Dhugaa rabbi kuni. An saayikooloojii dhaggeeffadha. Wanta abdiin dubbate. Qoy miti godhume. Ati dhiyeenyatti gubde naa galeera si galee. በቅርቡ ታቃጥለዋለሽ አንቺ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም በል ሲቆዳራዋ ተረጋጋይ ሲገለ ተረጋጋይ ወይ ፈንጀ ዋንስ ከህተር ገፈን ይበር መንፈስቸ ወራኔ ነገሩ ወጋውት በሱ ስም ማለት ቆይ ገፈን ጋር ቢለም በከበር ዱበርቴ ጋር ተርተር ጀተና ውቡ ደምት ስለዚህ ዱጋረቢ ጉቡ ደሰልቡ ባሱፍ ደማራ ዱጋረቢ ልቡ ሳባሱ ማለሞ ኢንሻአላህ Amma zanaba. Inshallah lubbu za bazu mali adunya tanarra taasete nin monte na adunya tanarra la. Kirti kade sadabam si sawsani nargan. Sagale sabara mana khane keessatti rawatu mana bade. Na iwaraamne daartanu waraabame jira wallahi billahi modetaran qabon dageessa waraaben jira jecha gaafa sin fuutan illee sin jedhan gadhiisa. Gaafa sin heerumtan illee. Baga waraabde an Itoophiyaa keessa jirru. Gadhiis. Birriidhaan tumsiisna Itoophiyaa galle birrii keenya Itoophiyaa jiru anasii maasitti giifti laali ka durriyeetti binnee jechuudha durriyee dhiisee anuman manuma kiyya keessatti giifti namni nan argu laali boolla qotee gadi fageessee jechaadha la nama qochisiisee irraa feetaa jedhaan itti gaddachaasa kaa lubbumaa uduu jiru du'eetii hin dha'uun laala itti gaddachaasa biyyee maaltu xawwaala eegateetti kijibdu maal kijibda maal kijibe dhugama si ama gaafsan khair inshallah lala ummata dhugaa rabbi bileesi waan akkana hanan dubbatina safuudha sinumaafu maal jechuudha kana jechuun keessan dhugaa rabbi faata isinii maammadoo isinii dhumatteerti barana isinii dhumatte waan birrii dubartii irraa nyaatu isinii dhumatte yaa rabbatanii dina nulle rahmat rabbi qabna dhugaa rabbi mucayyoon tuna jiraattu takaroora nuu baafte rabbi umurii keessi adeeressu ya geeftiiti ya dhugaa rabbi nagaanii katiin rabbi yeroo tokko firoomsa koy Zeenaba gaafin sirraa qabadhiifamaa wajjiniini kan hoggaamee ergite abbaa manaa keessatti meennuuf himime ka waggaa sadiitti kennee dhabeen jira ka waggaa sadii kanaaf akkana miira keessa galaa jirta bar ani waan beekaatiin waan akkana na gubuuf beektaa miti kolfeen binne taphadheen hin finne kolfeen finne dalageeti itti dafqee itti arrabsamee itti tuffatamee itti shintibeetii namaa dhiqee fuudhee inna bakka hin jiraa mitiire. Abshira hara nu hanqatte boru nu dabarti jedhee itti erge inni caqatina qama kaani waliin oola biiraa dhugaa biyyee haa dhugu ni shafaqqata Zeenaba maqaan jaarsa keetti eenyudha? birrii ji'a takkaati illee gurgurtaati. Abdulqaadir Abdulqaadirii kana anda waltaman dhiifta. Inda walu fi gafu magala dawala fede khaira fi gafu magala wali dawala amma dawalu amma tabadisati me daga in tabadisati me amma duga rabbi ka jollle na so inu me kana magudda tane kana mayu tane aso inu afachi Zainaba jecha mate cha yertu kun sirra mala mal tabanna duga sirra mara rabbifu birri barale mana kenya nauta akka karaa daandii makiinaa karaa ispaaltii argite nama waan biraa keessa wajjin jiraachuu dareesh gaaf kana mee maal wajjin jiraata taree gaafa boolla qottee fi irraa taa'e jettee kan jecha maal wajjin jiraachuu karoora qabda isa malee hin jiru keer isa malee dhiirsi hin jiru biyyaa nyaatu ni shafataa qaqqotate baay'eedha guuteera maa abbaa barbaade heeruma abdii maafise amma laali kan dhiirati heeruma daami gaaf nan sila maal taate sila maal
يا أنا ما ترجعنا نياتي أبي تيام مكانك خبرني لا ترجو هيرو عبد القادر برباچن کے بار ٹک ٹاک کی جلال عبد القادر برباچن کے بارے مبتدا عبد القادر تنشیر وڑا فنے سکلے کھن کون جا رہا تھا نہیں بیچ میں کوئی نہیں کہا تھی بیٹا سنے جل موریرا مدو سنے موریرا تو کرا تو تے أركا كيودين تايم بري كيتي توجتا ما بري كيتي بكرة تو ہے إنده متى ما سلا إسد لجينا تفيدو كبا نجايكا سلا إسد لجينا فيدو كبا إسد لجينا نياتي سو كبا ne meeshaa dhaggeeffadha. Mileenaan hanga gara mileenaatti siqaa malee gara 100,000 hin nyaatina. Yoo bitamtan illee silaa ta'e gatuma bareedaadhaan bitamaa. Dhiirri qaala duraan shamarratti bitamti. Amma dhiira bitama jechuudha. Wallahi nu kana hin jaallata rabbiin tokko keessa. namni muka dheeraadha isin gara galchaaru jiru maal taata isi akka rakkaftaniirta amma quba qabdanii dhugaa rabbi amma isin dhumin adunyaa kana jiraachuun barbaadan amma isin Wallahi irra qabne isin gubbumnee isin baraachinee barbareedhaaf maaliin gadi baatanii bar. Gubbaanni keenya qaama keessan keessa deeme isin nyaata jireenya keessan keessa deeme hirriba isin nyaatu jimaani maal nyaatani amma sun amma lufe Sundurka. Nyaatu qabachiisatin. Amma wanni akkasiin jiru abbaate. Ilkaan qara du'ee gama birrii faatee nyaata. Si haa nyaatu ashalamme inshallah. Ashalamme si haa nyaatu bakka teetteertu. Isin andabaari. Laaluun inshallah awwala ma daaboo laaluun birrii faatee nyaachuu hin hafu. Takara nyaatee siisifaa jirtu dhageessee takara nyaatee siisifaa jirtu dhugaa rabbi faatee mucaa kana birrii ergitaniirta amma kottan. Yeroo maqaa Hichiitiin kenni baa qoy. yeroo daqiiqaa takkaa soita yeroo miira keessa galtaniitu maali yoo geeyyaatanii gara hammaa makiyaara fudhatanii fiidesan maal isin fakkaata dibduuwwan. nyaaddaa warri birri shamarran Hammaama maal godhan gurbaa? Wanuma san goota kaa maa kijibdan akka afaan turistiif gootanii huffeewwan. Kijibina amee rabbii yaate. Ilma dhiiraa birrii nurraa nyaatetan ufiitti ergitanii maa kijibna kana ga'u maali? yaa firoomsaa uska rabbi sodaadhu safuu beeki. amma kalaas Dhaggeeffadha al tokko itumatti raampi gabbaa'ee irraa dubbate dhaggeeffadha firoomsa qoy itumatti raampi irraa gabbaa'ee dubbate waan birrii faatee nyaachuuf daabboo laaluu hin dhafuu hin dhaabbatu amma faatonni lafarraa dhumtutti daabboo faateen daabboo agarsiiftu dhumtutti amma faateen birrii kennitu dhumtutti birrii nyaachuun hin hafu inni nyaatus qophaa'ee dhuma silkii isaa bitatee boosha makaarra taa'ee eeggataa waan ta'eef faatoon daabboo agarsiiftee barte yoo namni ilaaluu dide achi garagaltee girgiddaatti achi qabdi malee inni itti wallaahi. Rabbiin nan teessisin girgiddaatti achi deebiftee bulti. Wallaahi billaahi shamarran daabboo mul'isuu baratecha asii achi isaa bakka fakkeetin narraa laaliif kadhaa ajaa'ibaa kam keessa jirti akkanaa kijiban malee. jala teessee nama laalu barbaadde. Mucaa warri akkasii ijoollee arabbeetu ijoollee biyya keessaniiti. Ijoollee bara keessanii naannoo keessaniiti akkasitti isin mul'ifatanii kana akkana jedhamu karaatu ijoollee harargeetu deemi kana harargee nu warra akkasii salee barraan jennu inni gadi hin taa'u. Isin wal kadhata malee namni isin kadhatu hin jiru deema isin bira. Wallahi namarraa laalu barbaada oola. Zeefee tokko meemee carraa mikinna. Wallahi. Rakasee jira warra dhaabbatee fichaanu bicha waddatee jira daa'imman diida. Rakasee jira kutaa kanaan keessaa eerumaa jirtan malee Carraa mikinna meemee tokko. birri shamarran nyaachuun gudduu si ilaaluun haraama miti alaala kun Zeefii Dakkaartuu jedhe kitaaba natti isin arge gudduu si ilaaluun birri si nyaachuun haraama miti alaala kun. Mujarallee yoo taate kadhannee kana irraa fuudhaan jirru ufii fedhii Hudduuti hantuunni haa seenu kalbi wallaahi. Biyya carraa nuuf kennaa. Zeefaa mee haal takka carraa naa kenna rabbi sodaadhaati walleen xiqqeessina rabbii jedhaati haadha keessaa baatanii haadha keessaa baane
waan hin taane naa Waggaa guutuu umurii guutuu haadha jedhama obboleetti obboleetti. Haadha waa yaada keessan fidina, waa yaadaan fidina. As keessan fidinaa boci. Haati gaafa duraanuu dhalteetti bakka kana booda maaltu jira? Halas. An kan hin jedhu. kanaafuu wanna jedhamu tokko laalladda walumaa galatti Hadha jedhamee yeroo Miidiyaa kanarratti namni safuu hin qabne wallaaltee ittiin kennine odoo beektutti kennite har'a immoo deebitee afaan ishii Daabboo sana wallaaltee ittiin kennine. sirrii miti. mucaan maamaa buuftan garuu isaan dubbachuun barbaadin ture meerree sirriqee. Hin deebi'a. Inni dubartii jaraate yoo kan laayivii banatee Laalala waa'ee gandaan ilaallatu buleetii koo gandaan ilaallatu. Waa'ee gandaa dubartii hunda walitti arrabsaa. Dabboo kana nagarsiifne hin jiru. Sobdoota. Wallahi dabboo kana nagarsiifne. Kutaadhaan dhuftee wal qooduu fi wallahi bayyaan kutaan qabdu dabboo kana nagarsiifne hin jiru. Kan kana wallahi miila ol fidee girgiddaatti qabee agarsiisa. Uummata maal taata? Diimina tan gagaattaa fakkaatu bakkee keessan jechuudha dabboo Feerroo wayii sirra jira moo? Nagaayyuu naasaaf kennu. Mee takkaan ilaallee biyya kooti nagaan nangalchiin jedhee abdii ati nuu kakadhu. Mee takkaan ilaallee di nuu kakadhu. Nuu kakadhu Inni nuu akkas kakadhu. ilaalamuuf ni miidiyaa irratti agarsiifamu tokko miti. Amma waa'ee kana Kakadha. Maafilaa Hundi keessan kakadha. Kakadha warri dhiiraan kakadha. Kakadha ish. Hin ilaalle jedhame kakadha. Kakadha hin kakadha. Haafisatti waan agarru. Inni firiin jedhe dhaggeeffata maaliif daabbo laaltu gaafiidha. mee carraa nuu kennaa isinii deebina. Obboleessa silkii sirraa Maal kaasa kakadha? odaa qorraan hidhaan. Odaa qorraan hidhaan silkii Sabaa sirraa fi kaasa. abdiidha. Abdiin waan akkanaan beekudha. Gowwaadha rafeetii dhufa keessa siin jedha. Nagaan qabdu. Kooyi kan mee carraa nuu kenna. Abdi akka carraa ta'e fuulletti guyyaa tokko yoo daabboo laallee lamuu daabbottiidhaan qabnee ijaataa buufannaa waan fide irratti goonan doorsifnaa. Kanuma kan warri dhiiraa bakka ijaataa buufachuu dandeenya lamuu. Daabboo keen gadi baase birrii sirraa nyaatti dhiirii tokko hin jirti. Kanuma akka kana. Sagalee qabadhu gosa keenya. Ina Uzeefi dubbii kijibaan dubbannu jedha. Shamarran teennallee isin kabajnaa isin jaalannaa dubbii kijibaan dubbatina. Biyyatti dhiirri tokko dhiirri lama odoo sin laalin gambaadhu. Ayyee. Hudduun ta'e laallamte. Asirratti ijaa bobbaatullee ta'a. Islaamtaati kiristaanaati hudduun ta'e laallamte. Dubartiin dingilummaan biyyaa baatu hin jiru. Miidiyaa kanarraa gennoonni badeen agarsiisin hin jiru. Hin jiru Mustafa. Illee hudduun ta'e laallamte. Zasee maas. Kanaafuu namni sadi ilaalee jira. Dingilii wanni jedhamtu hin jirtu dubartiin kutaa Oromiyaa. Ol baatee akka kattu shamarreen takka dhiiratti daabboo kun agarsiifne jette heemee cobxoonni fagaara koo qabu laguunarraa naabatiin jettee akka kattu ol baatee akka kattu. Takkaan gomaadhe kubba koo hin galchine namni jettu ol baatee ni takka kattu. Qaamisa ol baatee akka kattu. Manditiin laaltu. Ol baatee nu bakka kattu shamarreen takkaa hin agarsiifne jettu ol baatee nu bakka kattu hin badhaamna. Ani hudduu hin argisiifne. Hin badhaamna. Mustafa Mustafa. Wallahi. Armaloota biyya Wal gali torba barreeffadhu wal gali kakkadhu viidiyoo bahi. Dhiirri lama laale sadi laale laalamte. gurbaan kun maaliif maal rabsa? Waan jedhu kun armallaa biyya arabaa buda. Si Ilaa koi firoomsa aandeen ragaa akkantiniin jedhani waa tokko konsinima kana maat ilaa wannan sinema koi meesha marrante amma agarsiisaa hoo jedhan barbaadu. Dhiifama armallaa jechuun arraba mitiiti koyaa aandeeski aandee beetasab ilaa yoo wal arrabsuu ta'e immoo taraadha wal arrabsa. Ataariitti kisu. Wal arrabsuun faayidaan qabu. Yoo wal arrabsuu barbaade taraa wal arrabsa jala keessa sin dhaggeeffannaati. Uummanni dongooroon kun maal jedhana taraa dubbannaa koyyaa. Taraa somna sin dhaggeeffanna abbaan arraba fayyadamtanis abbaa ho'i deebisuu bara tokko tokkoon haasaa sin dhaggeeffanna gurra keenya hin barbaanna. Inni galee taraa haasaa haala sama dubbaddaa tokko tokkoon. Wanti an dubbachuu barbaadu Rabbi walitti nu fakaasu. Rabbi walitti nu fakaasu. Arakaataan godinaa inni shamarraniin abdi. Abdi shamarraniidhaan godin. Abdi shamarraniidhaan godin arrafamtee gadi buuta. Arrafamtee gadi buuta shamarraniidhaan. Addaas booris jechuudha mana kana irratti shamarraniidhaan jiran.
dhaggeeffadha anaddas Boris shamara wajjin barbaadatti natu malee shamarree nama kudhanii bu'ii shamarran namni kudhan daabboon agarsiiftu himee jedhiiti meeshaan waayee daabboo miti nama tokko fura gamba'e deeggari nuu kakadhu deejaraa bu'ii shirga shamarreen irra gorte obboleessu shamarran shamarran biyya keessaa kaatee biyya arabaa dhuftee ammasirraa lafa dhiitu tun haadha qabeennaaf gootee mana kaaree hin qabne wayiitu kaartaa filaan hin qabne wayii 800 bitattee hojjechuu kun mee dhiira sadii dhiira afur hudduu isii hin laalin hudduu isii odoo baay'ee tuffattaati shamarranii amma na bitattu hudduu isii tamana argine shamarran boonni isii liyyaduyye qaaman bira dhaqe malee hudduuti ya viidiyoo waraabee ittiin ergineessan hudduu isii biyyattuu nama lama sadii ilaale biyyan baateetillee nama lama ilaale namni afur ilaalee jira hudduun isii ilaallamtee gara hundattuu maal goote namichatti umuriidhaan guddaa salphoon nana ati ennaa dubartii haasoftu irra qabsiisin kana naa deebisi immoo lammata immoo mana kontiraataa keessa teettee mana kontiraataa keessa teettee qushurqumbeen kun mana kontiraataa keessa teettee dhaggeeffadhu mana kontiraataa keessa teettee kuma dhibba lamaan dalaydee waggaa sadii waggaa afur turtee hojii turtee laal mal ol qabdi quba ol qabdi bartuun lakki barkaa Mustafaa nagaafa xayya keenya irra nagaafatte miti warri shabara irraa callisaaye callisaa jecha yeroo tokko irraa callisaa maaliif nu duttu inni qoy Ugara boy Abu manni maal ta'e aboo shamarran isoo nama dhaggeeffattu nama ta'u dhugusitti. Wanni isin beekuu qabdanudha. Dura dhiira ta'uudhaaf taraa hudduu keessaa baa dubbadhaa. Deebiin ta'u kana taraa hudduu keessaa baatu gaafa dhiira taatan waa'ee hudduu irraa haasa'uu dhiistu. Lammaffaa Jajin kabar bare isin tulle ani nurra dubbadhu ka jeeloo dubbatti. Dhaggeeffadhu kaa nan fitaa qoy. Walumaan argetti fincaanee deemoo dhiiratti barbare oluun maal barbaachise. Dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu. Kuma xannan wallahi ana tukas garagalchaara. Kabajaadhaan dubbadhu. Waan agartan kiimiti. Abdii dhageetta mata makee dhageessi maa wanti isin fiddan takkan jiru barbaachisaa ta'an sirri jaalana biroo yookiin nabuutu. Abdii sanii mitati maal akka ta'u kaneta. Waan ji'a tokko aadaa sii galtee jirti san sirraa murtiifi. As jala jirti. Koi dan fita brother koi ana sasa butti don kunnan tawti ko sifa fita na sa inka na sobta na arab sute na arab vitamin mutin sira kawadati yo arab de tara bare dibeta brother ishi yo wal jalaye da mun dago na arab sita na sai kai dole dugan na arse tara di rabu da fuddu ke saba wayu du da bo agarsiifte jinni agarsiifte asirratti sheli lama dubartii asirratti shelini nun taatu dubartiin taduriitu kabaja malee dubartii koi nan fita umani don koro malte jo koi nan fita da michara da kune saba jo koi nan fita jara kenya madu gaji bitusin waan dubbatu bar waani kan qabe lamma farati mo shamar moti kesan shamar bare nurara kan tu bi she jajja abo moti kennam yarga arake taymani moti ke dimale jas bara bi wana kana moti kennam kama do moti da way dira beete dirat barkane abdi wantinu arse abdi wantinu arse magada kiyanen ana arab sida talorata ani dakani geeffada magada kiyanen nama dhibba furtaanii ka kanatti dhiira fayyaa gumne finna jedhaman dhiira fayyaa gumne sin jedhe fakkijee laallo sida ben ችግር የለውም ግን አደ ብረን ገይን ማለት በታ አትከን ኮ ቢያራ ባን ጅርቱ አንተ አደ ብረን ገይን እኔን ስደ ben ችግር የለውም ማሊ ሳራ ከናፋሰ ያመሰለ ገፈዳ Firoomsa abdi takkatti na dhageeffadhu. Nu dubartii arrabsuu keessa hin jiru. Dubartiin gisee aadaa qabdi ta durii. Amma gabbaaftee ilma dhiiraa barbaree jannaquun nama ajjeesuudhaaf isi ajjeefnettee asirratti hoo dubartii daabboo kun laalaa oolu. Kaasee achi laalee raarsatti irraa geeffatu ganaa jara nurra jejjaa asirratti jetteet. Ati ilma dhiiraatiin ilma dhiiraa hiitee isiin barbaree itti nattee ijannatte ani haasan. Borsimaat erga dhiira ta'e maafi dhame innumti dhiira miti hin jedhe bara saraggicha dhumna dhiira miti innumti dhame jedhu shamarati ta'e bara dhiiri shamaranii ta'e dhiiran jiru akka kiyyattan atiifin illee tokko bara atiifin illee tokko ati amma miti abiib nama of ta'ee jiraatudha bara malee nama ta'e hin jiraatu nama of ta'ee jiraatu adii olii huna sumin safuu keellee cabsin safuu laala wannan sabuun jiru bara atamma fakkeenyaaf safuu shamaraan himta maayif safuu keen himne shamar bicha safuu qaba kan kee maafin himne fakkeenyaaf ati kan kee maafin himne
sababa birrii jettee ilma dhiiraa isiin miira keessa seensiftee sobdee sababa birriiti jee namni bara Liibiyaatti dhumaara birriidhaaf jee malee jaalala dhumaara lubbuu isaayyuu kan kennaa jiru birriidhaaf jedhee bara Liibiyaa kan meeqatu fannifamaa jira qabeenyaaf jedhee ati dhaqi dubartii asirra nuti hin shirri nama please. Kanaafuu bittaa keessaa baashoroo keessummaa keessaa baasii oftaa jiraadha. Sigalee daabboo ergite jinni ergite daabboo situ kadhate jilbeeffate. Abdi situ kadhate daabboo isa keenya barbareen akka kanatti gubdi qodaa booliiti jettee kottu siifan kennaa manatti jettee obboleessa keenya gubdi akka kanatti. Taraa qodaa boolii keessaa ba'aa dura. Qodaa boolii jettee humne mucaa. Maali isaa hidheet ilmi namaa kan inni dhumu kamitti keessaa baana. Isaa hidhee obboleessi keenya dhaqee gubattee dhaqeen corgoo dadda hidhee. Kamitti keessaa baana hin baane. Amma iyyuu dhiira baalagee lafaa dhabamsiisa shamarran kee dhiira baalagee dhiira hunda keessa hin jiraattu. Baalagee akkasii kana baalagee jechuudha. Baalagee kan qabu badda dhamaa hangaa kamisira kun maaleeti ka torbi yaraa dhamaa akkasii kana yaada mi'a baati daabboo fotootti mul'iftee baaftee si ajjeettee akka keetii kana daabboo ma wala rabsuu dhiisaati arrabasa wala magaalaa akka kanaa suutte magaalaa akka kanaa dubbatu bar Fateerra baa'oowwan kan ofii isaatii gashuulee nuun kaafachiisa. nara geeffat Saatii owwaa kan akka daaboo nuun kaafachiisa. seera mana kana biroomsaaniif firoom meecha laatu kennaadha. Dhaggeeffadha. Waa'ee daabboo jechuun akkatti dhiibnu hin qabnu gaa wannichuma bareeda gisee makaataa dubbatanullee. Ani akka kiyyatti shamarranii akkuma anatti itti afuufanu daabboo laaluun birrii shamarranii nyaachuun yoo argattanii akkatti dhaabbatu qaba natti fakkaata. Akkamitti yoo jettan yoo nuti dhannee achi geenye waatuun karatiin deebine in arrabsamne. Faaraan kun nuun jedhee waan baal kun mucichi baal kun jedhamee nu arrabsama jechuudha. Nuti kadhannee waatti kaanu malee Viidiyoo tokko lama warra ammoo waldaa dhiira siin jedhu. Dhaggeeffadhu jechuudha. Ilaan wannan jedhaa jiru dhiira daabboo dhaalaa bultee seeggaan dudda sii kute ajjeesaan jedha rammayyu dhiira seeggaan dudda fixatte dhiira seeggaa birqii goote ilaaltu jechaan. Seeggummaan birqiidhaa jara keenya seeggaa rukutachuun daabboo dhaalanii birqii adeemu ko allefe taariku. Daabboo waa'ee daabboo agarsiiftee jinni agarsiiftee. Ofirraa corgodattee jararraa corin gosin laqaa naasaan obboleessa. Machee mal faraachuu. Ati dhiyoo dhuftee biyya lafaa kana waggaa meeqa wayii si abdi. Abdi koo waggaa meeqa wayii keessa abdi kanarraa sirraan furatuu jarri. Yaada kee kanaan furatuu jarri qoy nuti hin furatuu jarri shamarran yaada kee. Sanuu sabiibiyaan dhaggeeffadhu. Yaada kan koo namni fudhatuuf dubbadhu. Yaada mataa kiyyaan ibsadha sii ta'u mormiidhaan deeffatta malee. Aboo gowwaadha aboo maal naan hin jedhina. Yoo naan jettan siin tan kolfaan. Isi qibbaachuu loonjii mima imasilanyam. Jarri faateen furatu niisuusa jedhan sana malee si dubbate malee kana hojiirra oolchanuusa jedhu jedha malee nan beeka bal jechuun ofii keetti dubbataan jirtu jaraaf dubbataan waan ta'e. Abdi amma waa si gaafadha. Dhimmuma namittii kanaati dhimmi ashandaa ta'ee haasa'amaa jiru kuni silaa bakki namittiin sirrii gootee hin jedhe bara ammas irra deebi'ee sirrii gootee murteessini aboo akka gaggamaa mormiin kaayadhistee. Waa akkaataatti mormite waliin si narraa waraabuu maabde uzee fi kottunaan jedhaa jira tokko maaliif ijoo. Isi ati ilma dhiiraati fakkeenyaaf addaamtu isi. Ati ilma dhiiraati biyyi isi na dhaggeeffatu Aviza. Si dhagaan jira firoomsa itti fufi si dhaggeeffadhaate. Biyya seeraa wal qabatee biyya seeraa keessatti biyya wanta kamiinuu aadaaf safuu eeggatee biyyi kun jechuudha biyyi isiin keessattu biyya biroo hin jirtu. Ilma dhiiraati ati fakkeenyaa fi dongoreetu haa nyaatu beekeetu haadha manaa abbaa manaatu walii yaatanii jiraatan isaan dura jechuudha. Ati akkamitti ilma kana intala gabbaastee waan jabaa hojjettee teessoo bantee daabboo gadaftee teettee ilma dhiiraa akkana godhe hidhee akkana godhe shawwaddee abbaa feete dhaltuun jechuudha. Abbaa feetis ati amma fakkeenyaaf ayyee gaafattee taqqoe gaafii keessi deebisa dhaggeeffadhu. Qoy hin fixanne hin deebistaashi. Ati amma akkanatti hunduu jechuudha hoo akkanatti ilaallee haasofnu cimaadha dammoo jarsi shawwaddee bakka feeti siillee fiduu dandeessi. Sii galaami ilma dhiiraa biyya seerri jiru keessatti biyya nama mucaan kun hookii warra qaba abbaa qaba haadha qaba warra kana himattee duniyaa hagasii diqqootiif ilma dhiiraa baastee achirratti hidhe jettu barbareedhaan sobdee ilma obboleessa tumattee maadaamii tumadhee jettu dhugaa ta'e dharatee addan baane dammoo kana hojjettu. Tokkummaa kana galchi Uzeefi yoo bakki jiraate qoy dhaggeeffadhu bakka boos firee fitattee ta'a qoy. Aniifatillee dhiira ani qoy fitadhe aniifatillee dhiira sillee wanta kanaa dhamuu danda'a. Akkamitti dubartiin nurra shirta dubartii gabbaatee isi ajjeefna zayitiin qoricha keessanii qaaraan qoricha keessanii yaani booda nu maaltu eeggata
ati ilma dhiiraadha akkamitti jara xixiqqee deeggarta asirratti ani haa gootu sirrii gootee eeshi qoy bakka si deebisa qoy dhiirummaan kiyya bakka kanaan bishaan lixu tokkoffaa asirratti sin deebisaa jechuudha lammaffaa irratti immoo namni biyya arabaa keessa jiraattan yoo biyya arabaa keessa jiraatte mucaan kun sa'aatii 24 sa'aatii 16 fayyaa dhaabbatteetiyyuu maallaqa diraama 28 ergite namicha kanatti maaliif sababa jaallattuuf qofa sababa abbaa manaa kootetteef qofa si galee inni immoo waan isii ergite kana dadhabbii isii tokko waa tokko ittiin fakkaanne minimal masadom waa tokko bakka akka waa isiin tiisarraa kaayetiin intiriin taane haasaan dheeressu maal jedhani yoo barbaadde heerumi ani sichi qeeroodhaa kan barbaade wajjin an jiraachuu danda'a jedhe haasaa dheeruu hin dabalu kunumtuu baqiidha fakkeenyaaf har'a yeroonuu amma keessa jirru kana keessa diraama 28 miti diraama 800 namichi kennu hin jiru si galee mucaan kun garuu jiruudhaaf jecha gocha Koi kanan fita maali lafa biyya ragaa wajjin dubbataa jirti bara. Ana akka dubbatame tan dubbata fudhatu dhiibtuu isa kana dangalchu akka seetti dubbate tan dubbataa malee kan biraas dabalaa hin jiru. Seegalee maaliif firatti ni manne waan jettu immoo yoo fira isa biyya keenyaa ta'e amma utuma siin fira intinaatti matte fira gurbaatti matte fira oo fira ni karaa keessaniin beeku malee qabaatti geessaa hin quufte jedha malee mucaa wajjin dhaabatu. Seegalee intalli kun mirchaa dhabdee kana goote malee sayyuu wanni isin kana gootee fi gaafa sadanaaf dawwalee walii dawwalee nan dhaqiitti kororoksii dhuginaan jedhee jette. Si galee mucattiin immoo maal goote cimtuu miti kororoksii dhuguu dhiiftee isatti barbaree aarsite. Amma bakka kanatti namni tokko miidhamu malee si miidhu baga miiteen jedhan. Amma baga gootee sirriidha baga gootee akka ati yaaddutti baga gootee sirriidha jedhe. Mee callisi abdiidhaaf yeroo tokko gaafii inni isin gaafate kana deebii guutuun isaa deebisa. Abdi na jala naasee ni na dhaggeeffadhu. Laala sirratti nama jala naasee natti dheeressini taa'imii kee gabaabsi nattaasa yaani sanamni. Yeroo koo gaggabaabsitan deebii deebisaaf. Tokkoffaa irratti niitii ganamaa yoo kan ta'u taate nikaa yoo kan qabaattu taate kassaste irraa fudhachuun mucaadoo mucaadoo faatee muka jaademu gizee 99 qophii si dhaggeeffataan jira. Si dhaggeeffattu aboos naan jedhini haakiyaan isa usii si dhaggeeffadhaati qoy atis immoo si dhaggeeffadha mucaa komentii naasaa hin jedhaa jira seera naasaa malee usii naan hin jedhin ishee usii daa'ima kee yookaan immoo dhiifama ishee walumaa galatti tokkoffaa laalla dhaggeeffadhu. Gaafa duraa nikaa qabdi niitiin nikaa qabdu yoomillee taanaan miidiyaa kanarra fiddee dhirsoo fi akkana hin gootu takka jedhinaa qabaddu. Lammaffaa eegan nikaa irraa qabaadde biyya kiyya keessatti akka jiruun aadaa jiruun gaafadde aadaan dinnaan immoo qaama seeratiin yoon ofii kiyyaa kan dhaqu hin dandeenye taate. Abukaadoo bitadhee nama kana walitti jira qabeenya kiyya kophaa isaanii ijaarree niitii nikaati akka fedhetti seeran irraa fudhachuu mirgan qaba. Ishiin kun immoo biyya namaatitti fiddee akkana godhuun aadmaleedha ta'ullee hin qabu akka kiyyatti. Inni asirraa immoo waan biraa haasoftanii maarroo itti agarsiiste jechaa ooltane haati baalagee yoo dhalte ishiinuu baalageedha. Jalqabni ilma namaa maallaqaan hin bitamu jaalalli yoomis taana wallaahi jaalalli maallaqaan miti. Na jaalate taanaan normaalii. Amma deebi gaafina gaafatte moo deebina deebifte lubbu karaa gabaabaa. Gaafisi gaafadhe be na dhaggeeffadhu. Isa waa'ee daabboo keessaa bayaate shamarran waa'ee daabboo irraa naasoftu waa'ee daabboo keessaa bayi bakka wucii hawwan. Alatti keessa hin jiru waa'ee akkanaa hin haasa'inaa. Alas abbadhu gaafina gaafatte miti. Segalee unkaan nama alagaa bakka nuyi amma fakkeenyaaf yeroon si faana haasa'u akka nama fakkeenyaaf bucattus akka nama barateettan si faana haasa'a malee lafaa fuudhee si faana haasa'u. Tokkoffaa maallaan jette miyuutii qabame dhaggeeffadhu. Seera biyya sanaatiin akka naannoo biyya sanaatiin yookaan ijaarsa biyya sanaatti himattee maallaqa siin fudhattuu jette na gaafatte. Saa walamaasa akkasi gaafiin kan kee. Tokkoffaa irratti unkaan kanatti biyya arabaa teesseetti argite miti kana tojjin biyya kee xooratti iyyuu qabeenya dubartii namni dhibbatti deebisu hin jiru. Seerri fedhan deebisu. Miidiyaa kana irratti yoo ta'e himatte yookaan jaarsa kee ta'e namni si deebisu hin jiru. Aboo qoy mi'aate bannaate. Ati ni dhiira callee. Maa nama dhaggeeffanne si. Callee malee dhaggeeffadhu kan deebiin saddeetti saayiraa fuqura. Abbaadhaati nama guddaa fakkaata maaf nama dhaggeeffanne maa seeraan ta'e mee nama dhaggeeffadhu. Naamusa eegi naamusa manaa eegi. Naamusa eegi naa deebi maa nam tokko maana nam tokko natti duulaa jirtu bar maal taate nama dhaggeeffattu ati. Biroo callisee haa dubbatu kwa. Maal taatan?
Wuy Tartiiba walaana geeffa. ina sobtu bar. Mee seerma warraaf abbaa manaa keessatti nama maallaqa mormatee maallaqa isaa dhibbaan dhibbatti argate tokkoon fiddu. Tokkoffaa irratti biyya keenya namni kan akkaawuntii yookaan namaa irratti galfata. Si galeemi. Lammaffaa irratti immoo dhuguma mucaan kun abbaa manaati. Utuu isin kaatee maatiitti mattee maatii dhumti yuutti deebi'ee ishee ofiin bulaa jedha. Namni dubartii biyya irra baay'atu hin jiru. Situ biyya irra isaa dhaqeeti jijjiirame malee inni nama gaariidha. Maatiin keenya bar maatii harka qabee alagaatti nu kennuudha bar. Maatii harka qabee nu geessuudha bar yoo dubartiin keenya itti loltee dhufte bar. Akka waan maatuma wayii maatuma addisii kamiin keessa dhalattan meessi maatii kamiin keessa dhalattan isin. Maatiin keenya gaafatti haati obboleettiin keenya abbaa manaatiin loltee dhufte harka qabee geessa utuutiin rukuttaa meeqa madaa meeqa baattu. Si galee kun kaan birrii dhiisite jechaadha. Utuu mucaan kun kaatee himatte hunduma kaatee himatte maatiin situ miidhee jedha malee situ biyya irraa dhaqeeti jijjiirame malee mucaa hedheen gadda jedhame akkuma keessan nam tokko kana kaasaa jirtan jechaadha. Sini galee mucaan kun amma fakkeenyaaf miira achi dhaqe biyya sanatti waamte kan isin waamte rukutuuf hin waamne. Kottuu dalagadhoo biyya sanatti biyya keessatti baajaajii bittee jennaan hojjechuu didee kireesse baajaajii biyya namni qonna qotee jijjiiramaa jiru keessatti iyyuu baajaajiitti bittee jennaan baajaajiidhaan hojjechuu dhisee baajaajii kireesse quufasa mana jittoonni ta'a dhaggeeffaduuti. Lammaffaa erga achiin taane kottoo hojiin dalagannee waggaa lama keessa biyya of jijjiirree gallaa jetteeniin ishii jettee birriitti baaftee liqeeffattee biyya sanatti waamte gaafa isin biyya sanatti waamtu maal godhe ankonoksuraashinii keessan hojjedhu hin danda'u jedhe tayyib hin danda'u jedhe waraqaa kanarraa hojjedhu jedhe isi ooma fakkeenyaaf waan tokko dubbatti akkuma isin amma jedhaa jirtan kana miyuuti yaasiyaansi miyuuti qabdu ooma akkuma isin jedhaa jirtan kana situ waamee achitti rakkise naan jedhama jedhee jette waraqatan sirreessee fi waraqatan sirreesseem alan jedhu natti jijjiiramee jette si galee namni birrii sitti baase immoo kana miti si qaluu danda'a. Eenyuun utuma dhiira ta'e si gochuu danda'a jechaadha. Sobama maaf waan ofii hin dandeenye namarra keessu sin. Raasaachuun maatichi nu nagar sawlaatti argu. Hin dandeessan isin iyyuu gootu maraattu baay'ee. Mucaan kun tayyib of ajjeeftu. Kororoksii dhudhu fooqirraa of darbattu. Indeet namni taasibuudha. Anta taasabiin keessan akkamii akka keessanitti. Ana akkasitti yaada garuun isin sababa barbaadanii kana minaamin jettan nama birrii kaardii nama argitanii nama himatuudha isin bar kaardii namatti argitanii kaardii tokkoof firdi beetii nama dhaabdu bar birrii 100 si galee birrii kana namni tokko dabkeessaa deemu dhaabatee fide bar. Aboo dubbata. Koi firoo koi gidee kun nagara dubbatamu kun nagara dubbanna bar gaafa nuti asii akkana ennee dubbannu nuti gaafa jandaa wisu ennes dhaggeeffadha. Firoo yoo Dubaay jiraatte warri Dubaay kun rabbi siniif adiisu birrii tokko taatullee qammasuun niiftanu maaliif dhugaa rabbi dubbachuudhaaf warri birrii shamarraniitiin jiraattanu warri birrii harka shamarranii heddanu dhiirummaa siin qabdanu dhiira siin jedhamtanu nuti gizee kun nagaree dubbatamu kun nagaran dubbanna. Gizee amma fakkeenyaa isin wocitanii isin rukunna shamarran keenya miidhamaaru birrii jala warri harkaa nyaattanii qalabamtanii hin jijjiiramne jettee warri keessan gaafa siin hojjettee isin biyyaaf ta'etti isin fudhattu yaa kee daabboon isuma siin qabdu kan biraa jettanii jettanii olii gadi fiigina tattaa isuma keessan jireenya keessan oofadha. Ammas immoo kan nyaataa jiru warri Dubaay kun ituu dhiiftanii ituu irraa gabaabbatanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gaafa nuti akkanatti teenya dubbannu nama warraa nyaatee yookaan waan kana keessatti hiriira qabatee jiru isinitti fakkaannaami. Wallahi dhugaa rabbii taanaani warri Dubaay dhiisaa dhiironni Dubaay keessattuu dhiisaan dubbatinaa irraa waan kana keessa nuti ajandaa ittiin ufachuuf baariyaalii manaa ittiin kaasuuf taphachuudhaafis malee wallahi kana keessaa quban qabuan an mataa kiyyatti keessattuu ijoolleen suudii jechuun waan kana dhibbatti hundi siin nyaatte jedhee namanu kan nyaatu numa jira badoo dalagatti siin hoddeetti argattee nyaattu hin qabdu waan ta'eedhaaf majuudha warri Dubaay kun immoo qaamaadha waan ta'eef irra caalaan keessan harka shamarraniitiin jiraattu. Isa waan kana keessaa ajandaa kana keessaa gidee kun nagaraa miliqa gidee moo waa darbachuun jiraate kottaa jechuudha. Kun nagarri jira taanaan dubbiin isinitti goolii isinitti dhiinna akkanan isiniin jedhaan asuma irratti isinii dhaab. Ayyee. Itti fufee maal jedhaa waan si gaafadheetti fi firoo waan gaafachuu barbaade gaafadhu. Asii obboleessa keenya cinqamaa ooleessa naddaaraa kanaa carraa kenna. Mee dubbadhu sagalee ol qabi sagaleen kee baay'ee iyyuu naga'amu. Ana baantaa? Si dubbadhu. Aananti dubbachuu barbaadu amma isin shandaa fi yookiin mana kana barachuu dandeessanii
Dammoo walumaa galatti wanti hojjetame Ati kun maali wanti dhufte? Ati maali dhufte? Ajandaa barbaachan dhumne? ilma dhiiraa irratti hojjetame kun sirri miti natti jedha akka gama kiyyaatti isinii ta'uu dhabuu danda'a. Ana akka gama kiyyaatti Awwala dura biyya kamiin jirta? Eessa jirta? Biyya kam jirta? biyya maal goota gaafattanii biyya jechuun biyyuma fedhe Biyya kam jirta? Biyya ilaa nu amma Suudi Arabiyaa irraa anis abdiinis hafizoonis obboleessi keenya gaara mataa taa'u suni gurbaan argees biyya namaa irraa Suudi Arabiyaa jirra. Biyya kamiin jirta ati? Biyya irratti Ani mataa Itoophiyaa jira. Ani Itoophiyaa jira. Baay'ee sodaa qabda jechuudha. Kanaafuu wanni jiru tokko maal beektu ana yeroo hedduu wanna asirratti mu tokko yeroo hedduu dubbadhush wanti dubbachuu barbaadu isinii ta'uu danda'a. Gochi isii hojjetti kun isinii ta'uu danda'a. Akka gama kiyyaatitti mataa kiyyaatti jechuun hin fudhadhu. Maaliifi ilmi irra hojjete kun abbaa manaatii fi haadha manaa walirra hojjetani. Isin tun seeraanii faana buutee abbaa qabaa, ilmi kun abbaa qabaa, haadha qabaa. Seeraan hin gaafannee deebii soddaadhaan walii qabanii namni kun gaafa isiin dhimma kanarra hojjette abboonni ilmee fi abbaa fi warri isii wal dhabuu danda'a. Gumaa yookiin gara birootiin wal lallabachuu danda'a. Wanti isii hojjette kun nama akka gama kiyyaatti natti hin toludha yaada. Kana waan ta'eef walumaa galatti ani naan ta'u jedhee fudhadha wanti isii hojjette kun. Ayyee rakkoon qabu. Fitattee? Filattoomii ulfaadhu obboleettiin keenya raamaawwan ani moosii himu baay'ee akkasitti hin ta'in jechuun waan ofii keetiin baay'ee nama hubachiisuuf hin yaalin dura waa hubachuu qabda nam tokko waa hubachiisuuf waa hubachuu qabda ofii hin hubanne sirkaayyuu hin bada wallaan akka dhuunfaatti sitti maal jechaadha waan ofii hin hubanne tokko nama hubachiisuun gonkumaa hin danda'amu dura ofii hubachuu qabda jechuu barbaadetan maaliif atamman tala shamaraa tokko maaf akkana goote maaliif jennaan barra dadhabina keessa nutuu beektanu nama biraatti immoo gaafatti murteessitu xuru adeellam akka yaadaatti garuu onsi mufachiise akka iqirtaa gaa ifamaa wajjin jecha akka itti yutu yaaddee bareeddudha. Ati deebinan si deebisee kana naan hin jedhini fakkeenya nuti warri shamaraa rakkoo qabna dhibbatti obboleessa kiyya maaliif haadhaan qaba abbaan qaba wannan biyyaa baheefan beeka karoora dhiira guddisuu odoo hin taane karoora mataa kiyya guddisuu jalqabaaf guddisee ka'een dhiira guddisaane na dhageessame abbaa manaa kiyyas yoo kan ta'u taate waan isaaf godhamu mucoon tun jalqaba gootee fi jirti bajaajii bittee fi itti kennite han bajaajii sanirraa as darbe ibinan takkallee fudhachuu hin danda'u na dhageessame. Achi as deebitee ajandaa waa hundaa gootee biyya alaa fiddee kana wal godhuu sirriidha jettee fudhattaate mee obboleessoo. Soba dubbeeta dhaartu kun ana biratti soba garuu warra biraa biratti fudhatamuu danda'a maaliifan soba siin jira beektaa namni tokko bultii keessatti bultii jechuun akka bultii horattee taate horatti beekuu dandeessa qabdaa bultii. Waggaa 19 ani eegan bultii ijaarradde obboleessoo qalbii sitti fakkaate waa'ee biraa No, koi mashallah tabarakallah nama guddaa yoo ati dhaggeeffadhu. Koi egaa bultii keessatti wal dhaga'uutu jira beektaa walii hubachuutu jira wal dhaggeeffachuutu jira wal danda'uutu jira waa hedduutu jira. Amma fakkeenyaaf mucaan kun abbaa manaasiiti hin jaallatti wanni inni godheettiin itti himu dhugaatti fakkaata kana godhaan jira sana godhaan jira itti himaa jira. Abbaa manaasiiti jaarsasiiti. Waan ni godhe jedhamee akkamitti adidduu jetta yoo didde jaarsa si dhabaa jirti jaarsa jaalallee bakkee miti si galee ammati jaarsi kan kee waan goona jedhe tokko yoo gochuu didde waan godhamuu qabu tokko waan gochuu dandeessu tokko yoo ati didde abbaan manaa keessa irraa taqabbala sirraa fudhata gaafiidha kun hin fudhatu tokko dhiisuu danda'a lama dhiisuu danda'a sadii dhiisuu danda'a afur garuu sin dhiisu si galee amma fakkeenyaaf ati waan hojjetaa jirtu qophaa lafa kaa'ataa jirta. Maatis gargaara abbaa manaa keetii hojii waan ta'e hojjetaa jirta jecha akkuma kana bara. Nagayabbi waan inni hojjetu keessatti maatiin kiyya hin beeka taanaan niitiin nikaa isaa tan dhugaa niitii halaalsan taanaan maatiin kiyya waan inni itti jiru dhibbaan dhibbas beekuu baatu harka 25 hin beekan kun dhibbaan dhibbana dhaggeeffadhu garuu immoo takka dhagahee lama dhagahee sadi dhagahee tan arfaffaa suni. Waan lubbuu kiyyaaf jireenya kiyya balleessaa jirtuuf
irrumaa'in of eegaanii walumaa galatti birrii itti erguusu seeraan alaa biyya alaa sanis fiduun ishii seeraan alaa gaafa dura eega hojii uumtee fi achumarratti hin gaansiin jedha ulfaaddaa galatoomaa nagaan dura yoon isinitti balleessas dhiifama naa godha ofii balleessine immoo ilma dhiiraa kana jechuun hin danda'amu. Galatoomi keessattuu warri bultii qabdanu rabbiin sodaadha warri bultiin keessan nagaa kanarra dhuftanii sagalee waan adda addaatiin dubbatinaan akka kiyyatti bultii keessan diiga dubbiin kanarraa abbaa manaa keessanii gaafa asirratti sin arge yookaan waa yaada jijjiiruu danda'a. Intalli kun garuu akka nutti ilaallutti yoo dhugaatti gaddeebinee ilaalla ta'e waan baay'ee carraa baay'ee keessa darbitee akka ni jijjiiramu akka ni fataa jedhee jiraatu jaarsisii kun fakkeenyaaf shamarri carraa tokkittii qabdi waa'ee heerumaa kanarratti gaafan jedhu gaafa tokko heerumte lamii heerumuun dhugaa rabbii taanaan lamii heerumuu kana badaa dhiira malee shamarri carraan qabdu. Tokkuma jechuudha. Tokkoon sana heerumtee abbaan manaa kooti kun harkaa baattee Itoophiyaatti illee baajaajii itti bittee wocii isaatti ergitee ammoo sama kanaan jijjiiramuu didee jennaan dabaltee biyya laa fiddee biyya laa gidee fiddus immoo konistirakshinii keessa danda'een dalagu naaf hin ta'u jennaan irraa jijjiirsiftee iqaama barra firii jechuu kuma riyaala dehinaaraa miti maali bireen Dubaay 8,000 maaliin jiraatti caba guddaatti qabdu. Namni nama jaallatu miidha jaran. Fakkeenyaaf hiriyaan dhiiraa tokko gaafa wal jaalala unnaa olii wal jaallatee waan tokko walitti irratti argi walaa jireenya isaa wal jibu. Shamarranis nama jaallattu tokko gaafa siin eeddee sabartee dadhabdu tarkaanfii waan fedhe irratti fudhachuu hin dandeessi. Kana nuun mari'attee siin goone nuti fakkeenyaaf tarkaanfii siin irratti fudhatte sana akka aadaattis akka seeraattis ituu hin taane gocha irratti godhame sun gocha fakkeenyaaf ajjechaa ga'udha gochi inni irratti hojjete suni gocha cimaadha birrii si harkaa ballee namummaa si fakkeenyaaf humna si harkaa fite jaarsummaa siin dhiise kanaaf isa kanaaf dubbanna malee gidee gaafa dubbannu nuti gidee dhugaatti deebinu dhugaa qabdiin taloonii jenna akka kanatti eenyu jala dubbataa jiru kun dhugaa qabdi kanaaf miidhamteetti aaruu dandeessi gubachuu dandeessi amma kanayyuu sabarteetti osoo immoo dhiira ta'e fakkeenyaaf dhiirri tokko shamarri tokko gaafa siin waa tokko waa lamatti gootu gaafa siin fakkeenyaaf waan biraa dhiisaatti sagaagalummaa nama biraatii wajjin haasoftu yookaan wanta wayii raawwattu arge maal godha hin ajjeesamoo hin dhiisamoo hin deemsisan argatamoo kan jedhamus yaada. Kanaaf shamarri dhugaa rabbii taanaan garaa bal'attee amma kana duuka cinqabtee carraa hedduu kenniteefiin sirra taalaata kan jedhuudhaan carraa hedduu kenniteetti rakkatteetti akkasiin himattu kanatti miidhamtuudha jechuudha. Amma immoo nagaa baay'eeyyuu inni mi'a faate rabbisa baaseera. Kanaan warri jarraa itti fufaa. Nagaan inni beenjiin meeshaan qabamee harkifameedha. Meeshaan hojiin ala ta'eera. Meeshaa qabduudhaan qabdee harkifte intaloon. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ay jaarsa kana maa ol nama galchu. Laajlash nu goote miti. Nama guute bar. Abdii akkami mee dubbadhu. Mataa dhiiraati bara. Jira bagana gaanofte. Ani kan jedhu gaafii tokko rakkoon qabu wantichi yaa firaankiidha silaa ta'ee hoo. Wantoonni biraa irra walii darbama nam tokko maybe inni keenya as keessa jiru biyya namaa jira jedhee yaada. Namni waggaa 8 dhalaan takka waan itti ifaa jedhamuun hagam akka ulfaatu ni beekta. Amma ishiin baga gubdee baga akkas gootee kirikkirii osoo hin tahin dhiiras ta'ee dhalaa namni mallaqa namaatiitti fi ifaajee namatti hajamtan mee dhaabbadhaaf laala. Atiin dhalaatiis mallaqa dhiiraatti hajamtu sagaagalummaa fulii gaddeentu dhaabbadhuuf laale. Ati ka dhiiraa at least wanti amma raawwatame xiqqoo nama jibbisiisa. Maaliif? Ishi sa'aatii amma isiin piraankiidha wantichi soba ta'uu addaan sirriitti baafadheera dhageeffadha. Garuu silaa taheeyyu ozeefiki nam tokko eega isiin qabdeeyyuu dhalaan lamaa 3 dawwaltee birrii irraa galchuu jechuun sila walitti qabee inni magaazinatti oofamu dhiira tokkocha yaadayyuu. Kuni nami sagaagalummaa deemu akirri isaa salphinnuma santu itti dhufe jecha osoo ta'eeyyu si galeemi. Namni dhiirri tokko dhalama tokkoof uumame yoo shari'aallee ta'e shari'aa kennallee ta'e beezinallaa yoo dandeesse afurfii inni jirti malee gandarra deeme akka korma saree makkisi namni jedhu hin jiru shari'aan jedhillee hin jiru. Warroonni mallaqa dhalaadhaa nyaattanii qophooftanii sirkii 3-4 bitattan dhaabbadhaaf laala. Hin malakkata nama of dandeenye nama jiraatudha. Namallee sodaadha. Namallee irraan kaadhu. Of ta'ee jiraadha waan ta'eef. Kanaaf tasgabbaatii of laala.
gaafa ajandaa wayii uumamu baga akkas goote baga ishii tun akkana taate gaafa sababa dhiiraa ijoolleen fooqii irraa of darbitu maa akkanatti hin gubanne dhalaadhaami sunis ilma namaati waraani dhibsuun asa hayi afaan cimaa inni Faransanya nuti taasifamu namtichi akkasii itti fufaati inshaallah dubbiin akkasii. Firii dubbadha. Firii moo maal jedhama maqaan isaa jira. Amma ta'in isin keessaa wanti rakkoo ta'e tokko dubbifamaa Amaariffaa malee Oromiffaan hin dubbifama ta'in inni keessaa kun rakkoo ta'e. Ingiliffaa Oromiffaan hin dubbiftu ati bara rakkoon kee. Wallahi Oromiffaa. Mata Ingiliffaa bara Oromiffaa maal dhiisati dhagahamee waa tokko jecha ariifata jirraa deema jirra waan ta'eef mala deema irra. Eessa deemta karaa irraa? Abdii reefuu si arrabseeti jira beeku. Abdiin dhageettamii? Dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu. Reefuu asiin jedhee na fakkaata beektaa yeroo san miira keessa jira. Dhugaa rabbi yoo amma addaan baafadheetiin beektaa garuu jaballee qalbeessiti akka ittillee gadi bu'ee ilaalle garuu amma ilaalle jecha gaafii fi gochamni akka godhame jecha gochamni jecha wal jala godhame. Mutichi illee jecha ani wal beektaa yookiin akkamsee akkamitti akkas irra raawwattee jedhee baay'ee tokko lolee beektaa. Oma kalaa taate garuu jecha isiin illee garuu badii tokko qabdi innis badii tokko qaba badiin inni qabu fi isiin qabdu maali yoo ta'e fakkeenya jaartii samaanatti waan ta'eef erga jaartii samaanaa taate asii achi kun birrii ergiteetiin kun baajaajiin bittee baajaaji sanis kireessee dalaguu deemu maal waa hin jedhamuun ka'aa jiran fakkaata. Kan ergatee yookiin mucattiis warra qabdii aanaa qabdii. Warri aana isii sun abboo akkana jaarsi kun akkana waan itti ergaa jirtu irra oolchaan jiru jedheeni itti muusila warruma qaba waan ta'eef ammallee boota warri qabu seenti bootaa itti himan seenti irraan tartee erga badii isaa kan ergattee agarte awwalumatti maa irraan dhaabatuu dhabde maa irraaf qusachuu dhabde birrii kana ufiitti ergite malee wayin dirqamaadhas ergi jedheeni yookiin fedhii ufiitti ergite malee erga jaaras taate fedhii ufii erga inni jaarsi isii kun sirriin karaa sirriin irra hin jiraatin taate wannummaan isiin birrii itti guurtee geessiteef gaafa kaan immoo qabatteetiin akkas gootu isillee sirriin jirtu jecha biratti erga fidatteetti akkas gochuu sun sirriin jirtu odoo mallaqumuu fi bichaa karaa nagaatiin gara heeratiin gara seeratiin gaafachuu ni dandeetti. Achi guddaa bultimuu fi addaan diigan waan ta'eef gara seeratti illee gara heeratti illee bultima addaan diiganii fi waan isiin jirtu waan isiin baasii isiin itti baafte irraa fuudhanii fi baasiin itti baase irraa fuudhanii fi gara heeratti illee gara seeratti illee addaan baasa sirri. Waan ta'eef silaa isiin akkas gochuu qabdu isin garuu akka kootti sirriin jirtu yaraa garuu ani inni sirriin jiru isillee sirriin jirtu. Jarri lachuu dogongora qabu jette. Eeywa. Rakkoon qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi bareeddu. Wayii akkam nagaa jirtanii? Jirtaa fayyaa qabda nama guutee jala kana turte ol si galchinatu jennu. Ara rakkoon qabu siin dhageeffachuun ture akkamii dhimmi kun dhumanni hin raawwatamne silaa dhimma namaa soina bara baraani takka kan du'ee foonyaa takka kan jiru foonyaa rakkanni maali qoyye kan Oromoo kuyyoon dhaabbata isaa inde ani afurri na guutaa bargisan dhageeffadhu oduu namaa. Bareeddoo kennallee boo'in kennallee gaafa nuu boo'an turuuf akkam goona silaa kan namaan boonne akkam gooname. Laki bro akkasii miidhageeffadhu sittiin hima. Anama gisee tokko shamarran keenya kun donqooroo maayyii biidhanaa ajaa'ibsan takka jedhe. Lammaffaa. Dhiira sitti daban. Amma kan dhiiraan dubbatamu kan dhiiraan mee hin dubbannu meelaan madaan keenya akkamiin beektanii ilmi namaa tokko micoon tun amma gisee isin haasoftusan nama 20 irratti yaada saniif siteenatti fakkaate namni jiru achuu danda'a jala isin keessaa. Duuba tokko mattee nama 20. 20 irratti kan yaadni kun ibsamee ture jechuun kalee galgala asrii kaastee hamma makriiba boodaatti kan haasamee ture isa. Isiin amma fakkeenyaaf waan seenaa si jalqabarraa kaastee hamma akka himtutti waggaa 6 maaliin Dubaay jiratti hamma kan hunda lafaatiin isarratti dhume jechuudha. Si galee. Kanaaf amma fakkeenyaaf namicha gisee biyya jiru san namichi tokko lukkuu bittee itti kan ta'e korbeessaree jijjiiruu baate achumatti hin dhaaba. Wallaahi laazim. Maaliifi nama tokko motora tokko bitanii itti kananii motora saniin motora biraan binne faayidaan isaan jiru waan biyyaa baasaniif hin qabu akka jedhe si galee. Inni immoo ganaa deebitee ofii baga goote kaa garuu of ajjeesurraa indoomisi maashaallah sammuu qabdii wallaahi kana hunda gootee kana hunda dhabdee if ajjeesurraa
bakka waan gootu dhabde. Isaas jette bara ajjeesuu qabdaa muraamuna jaaniin koomantiidhaan. Ifi ajjeesee lubbuurraan baasuu jette waan ajjeesee lubbuurraan baasiniif jette mucayyoon jiraachuun barbaada. Addunyaa dalagadheetiin fidaa maatiin kiyya ijaarna arguu fedhanii jireenya kiyya barbaadde haatitiyyaa jette dhugaasiiti. Maaliif har'a namni lubbuu namaa balleessees ittuma nama lubbuun badeeti. Indoom kan lubbuun badde sanirra kan jiru kanaatu irraa araarafafama. Si galee kanaafuu rabbiin harka namaatti namatti hin galchin harka namaattis nu hin galchin. Maaliif nuti shamarran biyya arabaa karaarra taa'us godaanaanis nu malee bakka hin qabu dhukkubsataan siree jirus nu malee bakka hin qabu maatiin keenyas nu malee bakka hin qabu. Gibira mootummaa nu kafalaa jiras taa'e daandii qarshii hangana nu gaafatan nu kafala. Maallaqa maalii hangana nu gaafatan nu kafala. Abaluutu du'e nutu kafanaaf kafaaraatti godha. Sinii galee abaluutu mana madaamiti shamarran Oromoo akkanatti maal taate nuyi kan dhufee wanti godhu waan biraa yoo dhabne kan feemasoonni amma yoo nuti boonye yoo nuti iyyine sagalee keenya dhageenye kuni osoo nuti fooloo irraa deeffannee zeerootti gadi deebi'an. Kan isaan fooloo isaan godhu kan deemee taaptaaf shee koppiliingi godhu kan giiftii isaanii kan nu geeme isaan taphachiisu nuhi garuu kan isaan ammoo guruppii ijaarratanii irratti shamarran Oromoo akkana taate shamarran kutaa akkasii akkas taate waan akkasii akkas jedhanii dubartiin hanga harmi rarra'u qalbiin isii rarraati dhalaan nuti onneen teenyas laaftudha garaan keenyas laafaan baay'ee namas amanna baay'ee gowwomnas sinii galee kanaafuu eenyuyyuu taanaan namni gubaan qabne jiru namni hundi biddirra bu'eeti hubatee jira. Hayeerubee bultii argee fi kadhalee ilmoo argee dhiisaa'u. Fakkeenyaaf irra daa'imni namaa biyya keessaa baanii biyya namaa keessatti boola namaa keessa cinqamuun jiran guutuun isaanii gubaa fi ibidda cinqii mataa keenyaa qabna nuti. Gaafa nyaannee kan dhuyne agabuu bullee agabuu oollee kophaa teenya mana keessaa wallaahi laasim kan rabbiin argaa amma kana jechuun mana rabaa keessaan jiraa miti. Abbaan manaa dhukkubsatee fuudhanii hospitaala deemnaani maal nyaattaa maal dhuyidaa kanaan jeen torban tokko mana na dhiisanii agabuu na biraa deemanii birri kiyyaan gabbee jechuudha. Maallaqa kiyyaan sawwaa kanarraa xalabadhee helgadda sawwaa nuti mana keessan gibbiin beenu gabbee fudhannaa jennee darajaa irra gabbaanaan barri na qollofamte irratti edaami helgadde jechuudha. Akka jarraa giseen gabba'u kaardii bilbila keessaan qabu garuu darajaa irratti waayifii narraan baane. Barri isaanii hojiidhaan banamti. An hojii ulaa isaanii hin beeku. Achuma ulaa dura gattaa'ee waan hin godhu dhabnaan ka'ee isaanitti sagalee qabe waasaappiidhaan. Maal fala gabbaatee naan jedhan. Maali qoonqoon akkana ajjeeftuuf hin ta'a guyyaa lama na gabuu taa'een jedheen. Kanarratti waasaappiin lakkoofsa olaanaa ergan dogoggoranii lakkoofsa mokkoreen dadhabe. Kootaan irraa banaan jedhee makiinaa sadi fuutanii deemtanii makiinaan achi dhaabbata. Isinii galee achirratti xiqqoo taa'ee nu eegirifnee sirraa bannaanaan jedhan. Osoon achi dhaabbadhee hulaa san duraa booyuutiin jechuu garaan kun hundina gubate. Yoon ka'eetiin deema jee biyya keessaa waraqaan qabu. Bakkaan hangaluu ni beekan mana kiyya. Boru dhufanii waan biraan irra kaanee rakkoo biraan irratti himuu danda'a. Lubbuun jiraachuun fadha. Dalagachuun fedha jijjiiramaan fadha. Achiin ka'ee jechuu hulaa sana akka carraa rabbiin lakkoofsa hoodii naarra buusee firraa banee ol seenee midhaan sanis hin nyaanne nan jibbee nan boo'ee nan dhiqadhee ol deebi'ee rafe. Nabbaree jechuu subii salaatee. Ishee rakkoo kana caala ni jiraam. Hin jiru. Dhugaadha. Kanaaf nuti dhukkuba dila kana hunda baannee kan kana caalu arabni barana na godhanii si galee akkaan maallaqa qubii fudhadheetti dalagadhee bilbila lama kaniin harkaa qabu bira ji'a lama kaniin dalagee falan na gabbaasanii kan saniin dubbadhaan miidiyaa irratti taa'ee si galee erga lubbuun si dhabamte ja'anii na barbaadanii na dhabanii na sabran booda guyyaa 8tti rabbiin nama waliin na deebise alhamdulillah rabbil alamin rabbiin fuula miidiyaati fi haadha oromootillee namoonni akka itti baasetti rabbiin lubbuutii na baraare. Sinii galee wanni nuti biyya hambaa kana keessatti hin taane jiru nuti dhalaan. Gaafa immoo ilma dhiiraa tokko bukaa bultiidhaa yookaan jireenya jennee ijaarrannee isa amannee isa abdannee dhalaan obboleessa isiitirra miciyyoodha malee ingiti Dubaayii duute san jechuudha. Guyyaa isiin duute obboleessa isii kan siraa Finfinnee keessaa dalagu jiru fuudhanii biyya galchan salaaletti. Obboleessa isii sana osoo itti baaftee fidde harree isaas haadha isii jijjiira. Abbaa isii jijjiira. Obboleeyyan isaa boru jijjiira. Maatii isaa jijjiira. Ifii mana isaa ijaarratee obboleettii isaati yoo ilma namaa heerumtee hireenti jallattee ol deebi'e ilmoo isii barra ni guddisaafi obboleessi sinii galee waan namni kolfinetti hin kolfinaa isin boo'icha ni isin wantitti kana waan namni hin kofalletti hin kofala Oromoo waliin koflu yaada keessa yoo qabaatan barreessadhaa malee dhiisaa waliin koflu wal xiqqeessu wal arrabsu
gandi akkana akkasii argeen kutaa akkasii jimmaan kutaa akkana kutaa akkasii nuti goonni keenya akkana jeeni keenya akkana oromoon hundi hayyuus ni qabdi gootaas ni qabdi jesbaas ni qabdi qomaataas ni qabdi sinii galee kanaafuu shamarran keenya nuti rabbii jala namni isin beeku tokko hin jiru haadhaa fi abbaan keenya waan keessa jiru namni nu beeku tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf taanaan namni tokko waan nuti keessa ol waan nuti keessa bulu daa'imni keenya obboleeyyan keenya kan tasteenya bilbila amma kun gubate chaarjeera fixe kun akkana na jalaate nuun jarii maallaqa itti erginee binnuufu baadii keessaa guyyaa takka nuu dawwalallaan isinii galee namni halkanii guyyaadhaaf abbaan keessan isin jala deemee takkataataluun jira jaami mana akkam jirtan nyaatanii dhuftanii raftanii namni isin jiru jira guyyaa rakkatan isin dawwalan guyyaa maallayni sarraafarra gabbu'eefu maallayni Huseen jiramni isin dawwalu tokko hin jiru ijoollee biyya arabaa guutuun keessanuu mee tiktaakii kana gaseena fiidoo gisee ol gootu ijoollee mana madaan qofaatu deemee fiidoo namaa jala bu'a kayreen gubdi kabultiin gubdi tokko gammachuu heerumanii bultii keessa gammachuun qaban mana namaa keessa gammachuun qaban firaa fi hiriyaarraa gammachuun qaban gaduma baanii miidiyaa kanarra waan gammachuun qaban namni miidiyaa kana jiru hundis gaariis miti hundinis gadees miti jaalannee miti kan dhufnee waan namni jedhu gurraan dhaggeeffannu bakka itti deemnu dhabnee akka taa'anu dhabneeti waan goonu dhabnee silkii tanaan dhangaabaan silkii tan lafa kaa'ee ofuma qiyyaa waa hunda misaanee hisaabee achi kaa'ee guduunfee hidhee haada hidhee jechuu jawaala kana fuudhee lafa kaa'ee waan hin godhu dhabuu qaba. Guyyaan ni salaata jedhi gaddee rufee Osmaan fi Naasoo salaata sanuu irraanfadhee dabarsuun qaban akka mataa kiyyaa dhugaa dubbachuuf tokko qalbiin teenyaa sirrii miti qalbiin wal bira nu jirtu sammuun hirrattee qalbiin nu goggoyde nuti sinii galee maaliif osoo waa hunda hisaabnu osoo misaannu nuuf hin dabartu wanni nuti achi kaayyannus akka gingilchaa yoo gubbaan itti gagguuran jalaan keessaa bishaan gayyaasu akkasi ganaa deebi'anii amma lafa tananii hin dhaggeeffadha dhalaan jinaan tokkos gubbaa teesseeti wayiin beekettee waan garii haasutti baga akkas gootee baga hin jedhamu ilmi namaa tokko namoonni dogoggora namni dogoggora addunyaa kanarra hin jiru tokko illee nu sinii galee namni duniyaa sobduudha bar duniyaan kijibduudha sinii galee kanaafuu gisee namni isin dhaggeeffatu yeroo namni dubbatu jechuudha wal dhaggeeffadha wal hin tuffatina dhiiraa fi dhalaan gisee dhiirti dubbatus dhalaan cinaa haxarfachuun qabdu wal arrabsuun qaban deemaadha kee ana akkas godhee maalii akkana ta'ii waan akkas ta'ii osoo waan takkanii haasofne jaanii gisee dhufanii muut godhadhuu kiyyaa yeroo namni tokko fakkeenyaaf bakka takka gisee walitti qabama waan takkanii haasofne jaanii haasofni sana eegalame miti hanga namni tokko tartiibaan haasa kana fixu yoo yaada qabaatte yaadatti kannatta yoo yaadni san siif hin taane yoo gobbuu garsii namaatti irraa deema komantiin taane namaa barreessuu yookaan nama arrabsuu yookaan akkas ta'u maaltu fidi amma reefu gisee nan jala dhufee kutu isaan agartee miiru seefaa gurbaan tokko jalaa komantiin arrabsuu jira. Akkasii bareedu amma haasa'u gabaabsaa darbin dhaggeeffadhu mee wal dhaggeeffannaa ashii galatoomaan dhaggeeffasaniif ulfaadhaa. Akkasii amma mata keenya namni dogongoroon sirriidhaan inuma jira garuu immoo waan hin taane akka hin taane wal godhuun seeraan ala waan ta'eef akka hin taane walirratti raawwatuun waan hin danda'amne kanaafuu jecha tokkollee namni wal jalaa dhaggeeffatu qaba wachuun hin ta'u jechuudha waan nu hubachuu qabnu asirratti jechuudha waliigalleetiin waan jiru yoo ta'e yoo waca jedhee jechuudha wanni dhagamu tokko hin jirtu jechuudha wal jalaa sagalee jiru tartiiban jechuudha muutii irra jetee hundi isaatu haasawa gaarii gaarii kaa'uu qabdanii wanni isin hubachuu qabdan hayyuu ta'a deemuu qaba malee namni bakka kamittuu akka yartuu yoo wal arrabse arrabni gatiin qabu wanni ilma haadha keetii abbaa keetii yoon ilma abbaa keetii maali haadha keetii wayita jedhanii wal arrabsan gubbaarratti maa inni kun fokkataadha waan hin taane dhugaa rabbii irratti sagalee hin taane fokko asirratti waliin qabina dhugaa isinitti maamiyan oromoon jechuudha walumaa galatti isin jechuudha wal arrabsitan malee yoo takka illee wal gochuu hin dandeettan kanaaf warri dhalallee isin jechuudha shamarran jechuudha dhugaa rabbiitti karaa sirrii ta'e hin deema eegarii waa balleessitanii geessitanii wacina dhugaa isinitti himaa hin waccan waa balleessitanii geessitanii humaa waa balleessitanii geessitanii eegarii deebitanii waccan waan balleessinaati amalaaf haala keessan hunda isaatu karaa sirrii ta'e hin deema dhugaa isinitti hima kanaaf haasa'ullee wani dheeressanii hin jirtu ajandaa sirrii ta'e ajandeessaa malee ajandaa kijibaa holola wal arrabsuu as gubbaarratti hojjaatanii gatii takka isin hin qabu walumaa galatti oromoo dhugaa isinitti hima kanaaf galatooma baay'ee leewwanni haasa'anii hin jirtu.